Durasiin dhufee beekakoon qabdu yoon dadhabee kufee si qofa garuu. Yootiin kan waliin ilaallu mallaa Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 11 gubbaarra. Efesoon boqonnaa meeqan jedhe? Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 11 gubbaarra mata duree yookaan ka'umsa godhannee kan waliin ilaallu. Innis akkas jedha. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa kan jedhu mata duree godhannee waliin ilaalla. Eenyu nu barsiisu? Waaqayyo nu barsiisu. Eenyu nu gorsu? Waaqayyo nu gorsu. Yoo Waaqayyo nu barsiisne, yoo Waaqayyo nu gorsine, yoo Waaqayyo nu wajjin hin taane hin dhageenya garuu hin hubannu. Hin dhageenya garuu jireenyatti hin jijjiirru. Hin dhageenya garuu ittiin firii gaariin argamsiisnu. Hin dhageenya garuu kan dhageenyee qofa kan ittiin of gowwoomsinu taana. Kanaaf eenyu nu gidduutti argamu? Waaqayyo nu gidduutti argamu. Kanaaf eenyu nu barsiisu? Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisu. Kanaaf iyyuu egaa ilaala akkas jedha. Haxxummaa seexanaadhaan haxxummaa maali? Haxxummaa hubachaa deema. Gaafa barumsa barattanii hubachaa deema. Qalbeeffachaa deema. Kanaaf iyyuu haxxummaa seexanaadhaan yookaan abshaalummaa seexanaatiin maal gochuu akka dandeessaniidhaaf mormuu akka dandeessanitti. Maal gochuu? Mormuu akka dandeessanitti. Maal godhaa? Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo. Jabeessaati maal godhaa? Guutummaatti maal godhaa? Hidhadhaa. Waaqayyo mi'a lolaa qabaa hoo jettanii yaaduu dandeessu ta'a. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo kun isa kamidha hoo? Mi'i lolaa inni kan Waaqayyoo kan ta'e haxxummaa seexanaadhaan loluu yookaan ittiin mormuu kan dandeessanii maalidhaanidha yoo jettan tokko hojii gaarii hojjechuudhaanidha. Seexanni maal hin jaallattu? Hojii gaarii hin jaallattu beekaa. Kanaaf nama hojii gaarii hojjetu kamiin iyyuu seexanni maal gooti? Ni lolti yeroo hundumaa. Akka inni maal godhuuf hojii gaarii sana akka inni hojjenneedhaafi. Tarii yeroo hojii gaarii hojjettanitti utuma ajaja Waaqayyoo eegdaniidha seexanii yeroo isin kortu jirti namoota baay'ee jechuudha. Maaliif hin qoramaa? Anoo Waaqayyo wajjin hin jira. Waaqayyo soonaa wajjin jira. Maaliif hin qoramaa? Maaliif hin dhiphadhaa? Ani jettanii kan yaaddanis immoo jiraachuu dandeessu ta'a. Maalidhaafidha beektuu ijoollee Waaqayyo? Seexanatu isin gufachiisuudhaaf jettee isin qoraa jirti. Seexanatu isin kuffisuudhaaf jettee isin qoraa jirti. Akkasiin maal hin gooneedhaaf hojii gaarii sana akkasiin hojjenneef agartanii abshaalummaa seexanaa. Hojii gaarii sana akkasiin hojjenneedhaaf namni baay'een hojii gaarii hojjechuu dhiisee akka yaadafsaa mataa isaatti akka fedhii isaatti qofa gaafa jiraatu maal ta'a beektu? Nagaatti jiraata. Tasgabbiitti jiraata. Boqonnaa wayii argatee jiraata. Maa eessarratti gaa kuni? Biyya lafaa irratti la. Isheen kuni eessarratti? Biyya lafaa qofa irratti. Garuu kiristaanni biyya lafaa kanarratti ari'atamu, qoramu, jibbamu, tuffatamu akka jiru eenyu nutti dubbateera jalqabasaa? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nutti dubbatee jira. Nuti eenyu laallee deemuu qabna egaa kanaaf iyyuu ijoollee Waaqayyo. Anaaf isin eenyu laallee deemuu qabna? Tokko qulqulloota Waaqayyo hangafoota keenya kan ta'an ilaallee deemuu qabna. Maalidhaaf ree? Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 13 gubbaarra akkas jedha. Hangafoota keessan yaadadhaa jedha. Hangafoota keenya gaafa yaadannu akkamittiin hangafoota kana keenya kana yaadannee wajjin jiraannaa hoo jennee of gaafachuu dandeenya. Tokko raajichi Ermiyaas maal jedhee dubbateera? Raajii Ermiyaas boqonnaan 6 lakkoofsa 16 gubbaarratti akkas jedhee dubbateera. Daandiirra dhaabbadhaati abboota keessan gaafadhaa jedheera miti. Akkasuma Ibroota boqonnaa 6 13 irratti immoo maal jedha? Hangafoota keessan yaadadhaa. Isaan eenyu faadha gaa ijoollee Waaqayyo? Isaan eenyu faadha? Hangafoota keenya kan ta'an kan dursan kun eenyu faadha ijoollee Waaqayyo? Saaxinaa'el hangafoota keessaati la. Hangafoota keenya gaafa jedhamu bakka lamatti qoodne ilaaluu qabna. Hangafoota keenya ta'anii hojii gaarii kan hojjetan jiru. Hangafoota keenya ta'anii hojii hamtuu kan hojjetan immoo jiru. Saaxinaa'el hangafoota keenya keessa hangafa ergamoota kan ta'e kan duratti argaman keessaatii kan tokko ta'e jechuudha agartanii. Akkuma Saaxinaa'el hangafa ergamootaa ta'e hojii jibbisiisaaf ciigaasaa kan hojjetan hangafoonni keenya baay'een isaanii ni jiru. Akka eenyufaa? Akka Nabukadnetsoor. Inni maali? Hangafa keenya mitiire? Nama duraa sana jechuudha. Hangafa keenya Nabukadnetsoor. Garuu maal hojjete? Hojii gaarii hojjete hoo? Lakkii gonkumaa maal hojjete? Hojii ammeenyaa hojjete. Kiristaanota lafarraa duguuge. Haalbeedhaan nama ajjeese. Hangafoota keessa yaadadhaa gaafa jennu dimshaashumatti nama hangafoota keenya kana hundumaa walitti qabne yaadanna osoo hin taane warroota akkamiidha hangafoota keenya keessaati warroota hojii gaarii hojjetanii warroota Waaqayyo wajjin jiraatanii warroota daandii Waaqayyo nama barsiisanii warroota badiisa osoo hin taane jireenya namaaf lallabaa turan isaanii yaadadhaa jechuudha agartanii hangafoota keessan yaadadhaa. Kanaaf iyyuu maal jedhameera ree? Daandiirra dhaabbadhaa. Daandiittiin isheen qajeeltuu kamiin akka taate maal godhaa? Gaafadhaa.
Hangafoonni warri daandii jal'inaarra yookaan daandii hamtuurra jiranii daandii ishee qajeeltuu taate isinitti himani. Daandii maal isinitti himu malee daandii badiisaa isinitti himu. Daandii jireenya hin taane isinitti himu. Daandii gara mootummaa waaqayyootti osoo hin taane gara badiisaatti kan isin geessu isinitti himu. Hangafoota keenya warra kamidha warri kuni? Hangafoota keenya warroota daandii jallaarra jiran. Ijoollota daabiloos yookaan ijoollota saaxinaa'el kan ta'ani jechuudha warroonni kuni. Akka mukama kan immoo ijoollee Kiristoos kan ta'an kanneen akka Phaawulos, ijoollee Kiristoos kan ta'an kanneen akka Phexros, Isxifaanosiin fa'aa immoo ilaallee maal gochuu qabna isa nuti hangafoota keenya kanallee yeroo ilaallu adda baafannee ilaaluudhaa qabna jechuudha. Hangafoota keenya yemmuu ilaallu jechuudha. Fakkeenyaadhaaf hangafoota keenya kan jedhaman keessaati tokko biyya Niiqiyaatti abbootii amantaa 318 walgahii namoonni warroonni ta'an hangafoota keenya. Akkasumallee immoo walgahii Niiqiyaa sana keessaati immoo dhiitee amantaa kana kan gargar iddoo lamatti cabse immoo ni jira jechuudha. Agartani? Amantaa kana kan iddoo lamatti cabse inni suni hangafa keenya jennee salaallee deemna osoo hin taane warroota hangafoota keenya ta'ani. Warroota daandii dhugaa qofarra dhaabbatanii tajaajilan waaqayyoon amananii waaqayyo wajjin jiraatan isaanii ilaallee deemuu qabna jechuudha. Kanaaf hangafoota kan jedhaman bakka lamatti qoodamu jechuudha. Hojii gaarii kan hojjetan hojii ammeenyaa kan daandii jireenyaa sitti agarsiisan kan daandii badiisaa sitti agarsiisan ni jiru jechuudha. Ati obboleettii koo kanaafiyyuu hangafa kee kan jedhaman keessaati amma tajaajiltootumti amma jiran keessaati waan biraa fagoon nannu fagoon deemnu luboota amma jiran keessa daaqunoota amma jiran faarfattoota tajaajiltoota amma jiran geggeessitoota keenya jettanii yaaddu geggeessitoota keenya jettanii ilaaltu miti kan waan gaarii sitti himu jira kan waan tamaasti jiru himu jira jechuudha. Kanaaf ati tajaajila isa waan gaarii sitti himu duukaa buuta malee tajaajila isa waan namaatti himu duukaa buuta jechuudha. Kanaaf iyyuu mana kiristaanaa keenya keessatti hojii namtu hojjetamaa ture. Fakkeenyaadhaaf tolchamaa ture. Maqaa inni iddoo godhatanii maqaa amantaa ortodoksii iddoo taasifatanii akkasumallee fannoo baatanii qoobii uffatanii moloksee fakkaatanii daaqunii dhiyeessii fakkaatanii maal hojjechaa turan hojii ammeenyaa hojjechaa turan. Isaan gonkumaa hangafoota keenya nuuf ta'uu hin danda'ani. Ilaa jala muree kan isitti. Isaan gonkumaa maal nuuf ta'uu hin danda'ani? Hangafoota keenya nuuf ta'uu hin danda'ani. Ani daandii badiisaa irra si geggeessa yoon ta'e ani hangafa kee siif ta'uu hin danda'u. Ani geggeessaa kee gonkumaa siif ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf daandii badiisaa irra yoon si geggeessa ta'e gonkumaa geggeessaa kee siif ta'uu hin danda'u. Kanaaf mana kiristaanaa keenya da'oo godhatanii kanneen haa ta'u lubaa haa ta'u daaqunii haa ta'u rakkoo hin qabu moloksee haa ta'u rakkoo hin qabu garuu hojii hammeenyaa hojjetataanan inni gonkumaa maal siif ta'uu hin danda'u hangafa kee siif ta'uu hin danda'u. Maa paappaasii hin taane hojii hamaa hojjetataanan inni maal siif ta'uu hin danda'u gonkumaa hangafa kee siif ta'uu hin danda'u. Maaliif ree ati daandii nama sanaarra hordofuudha hin qabdu jechuudha. Paappaasiidha jettee barsiisaa wangeelaadha jettee daaquniidha jettee qeesiidha jettee ati isa duukaa buuta taate nama akka ati duukaa boolla sana qilee sanatti gadi darbatamteetta jechuudha. Kanaaf ati nama sana ilaaltee kan deemtu osoo hin taane jireenyatti kan si galchuu gara jireenyaatti kan si geggeessu nyaatti kan si adeemsisu isa laallachuu qabda jechuudha. Namni kun isa maal fakkaata hoo? Ilaalchisaa maal fakkaata hoo? Maal godhaa jira hoo jettee nama sana maal gochuu qabda? Background yookaan dudduubee nama sana qorachuudhaa qabda jechuudha. Maal argachuudhaaf? Jireenya bara baraa argachuudhaaf. Ijoollee waaqayyoo jireenyi bara baraa qalbiitti hin argatamtu. Ijoollee waaqayyoo mootummaa waaqayyoo qalbiitti hin naalan ijoollee waaqayyoo. Bara kanatti maqaa Kiristoosiin kan nagadu maqaa Kiristoosiin kan daldalu qofa maleessa jireenya bara baraatti si galchuudhaaf jireenya bara baraatti akka ati galtuudhaaf mootummaa waaqayyoo akka ati dhaaltuudhaaf daandii kanatti si baasaa kottu kun daandii jireenyaatti kottu namni siin jedhu hin jiru. Garuu maal gochuu qofaadhaaf namni baay'ee si waammata miseensa horachuudhaaf nama baay'ifachuudhaaf giruuppii yookaan gartee isaa baay'ifachuudhaaf qofa maal namni si godhata kottu gara kana akkoo garri kun akkasi garri kun akkasi garri sun akkasi siin jedha namni baay'een jechuudha. Ati garuu gara gartee osoo hin taane gara dhugaa goruu qabda jechuudha. Dhugaan eessa jirti hoo? Dhugaanoo maali? Dhugaan kunoo maali? Dhugaan birmadduu nama baasti ijoollee waaqayyoo. Dhugaan riqicha jireenyaati ijoollee waaqayyoo. Dhugaan boqonnaa namaaf laatti ijoollee waaqayyoo. Dhugaan jireenyatti nama galchiti ijoollee waaqayyoo. Dhugaan halkan kana guyyaa namaaf taasisti. Kan namatti dukkanaa'eef ifa namaaf laatti ijoollee waaqayyoo. Dhugaan. Kanaaf anaafisin gara gartee kanaa kottu gara gartee sanaa kottu osoo hin taane mi'a lolaa kan ta'e mudhii keenya jabeessine hidhachuun dirqama keenyadha. Hangafoota keenya kan jedhamanii warroota hamaa hojjetan osoo hin taane gaarii hojjetanitti maxxanne isaanii wajjin jiraachuu daandii isaanii hordofuun maal keenyadha anaafisnii fi dirqama keenyadha jechuudha. Kanaadhaaf iyyuu ijoollee waaqayyoo mi'a lolaa isa kan waaqayyoo ta'e mudhii keessan jabeessaa hidhadhaa. Mi'a lolaa kan waaqayyoo kun egaa tokko hojii gaarii hojjechuudha jenneerra. Inni lammaffaan immoo maal gochuudha? Mi'a lolaa kan waaqayyoo kan ta'e soomuudha.
inni kan biraan sagaduudha. Ilaa seexana keessan kan ittiin injifattan soomaan sagadaan bartoota waaqayyoo jalaati al tokkotu bartoota waaqayyoo jalaati waan tokkotu isaan mudate bartoota waaqayyoo. Bartoota waaqayyoo kana seexana baasuudhaaf tattaafatu turan. Gaafa kanatti gaafa isaan seexana baasuudhaaf yookaan hafuura seexanaa kana nama sanarraa baasuudhaaf gaafa dadhabanii jedhan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee nama sanarraati hafuura seexanaa sana irraati baase. Yeroo kati gaaffii gaafatti ta'u inni kuni soomaaf sagada malee kan ba'u miti ittiin jedhe. Kana jechuun maal jechuudha hoo? Hafuura seexanaan kun kan ittiin lolamu, hafuurri seexanaan kun kan ittiin ifatamu, hafuurri seexanaan kun kan inni ittiin namarraati godaanu, namni sun kan inni itti boqonnaaf tasgabbii dhugaa argatu maalinidha? Soomaaf sagada jechuudha. Agartanii seexana keessan yookaan seexana injifachuudhaaf, diina keessan injifachuudhaaf, kan isinii mormu mo'achuudhaaf maal gochuu qabdu isinii? Soomtanii sagaddanii gara eenyutti dhiyaachuu? Gara waaqayyotti dhiyaachuu. Yeroo isin akkas gootanittoo rakkoo hedduutu isin mudata. Dhiphina hedduutu isin mudata. Yaaddoo adda addaa keessa seentu, dhiphina adda addaa keessa seentu, abdii kutannaan isinitti dhagahamuu danda'a. Namaan tuffatamuu dandeessu, namaan jibbamuu dandeessu. Yeroo isin mataa keessan gadi qabattanii deemtan maashiin kun rahaatuun kun siin jechuu danda'a. Yeroo ati immoo waa'ee waaqayyoo ol kaastee dubbisaa deemtu maal kun maraatuun kun siin jechuu danda'a. Ilmi namaa tokko waan siin jedhu nabu. Ilaali, ilmi namaa yoo ati qabaattee mana waaqayyoodhaaf laattu birrii amma qabu agarsiifataa siin jedha. Yooti immoo dhoksitee bakka mana waaqayyoodhaaf nama duratti hin laaddottee yooti dhoksitee immoo laattu ilaali kun sassattuudhaa siin jedha. Mana waaqayyoodhaaf hin laattuu jedha. Ofittoodha abbaa garaadhaa siin jedha. Ilma namaatu akkasii bar. Yooti immoo nama dheeraa wayii immoo taate maal kun bookoo kun foonumti irra hin jiru maal kun lafee duwwaa deema siin jedha. Yooti immoo shimmoo nyaattee immoo akka furdachuu wayii immoo taate sammuun qabu homaa tokko yaaduu hin danda'u namuu kun siin jedha. Agarte? Yooti gadi jettee deemte raatu, yoo ol jettee deemte maraatu. Yoo immoo dubbachuu dhiisne maal kun beekaa akkasitti nama taazzabuuf jedheeti. Beekaa akka raatuutti akkasitti nama wajjin deema. Waa meeqa siin jedha jechuudha ilmi namaa waan siin jedhu nabu. Yoo gabaabbatte gufuudho siin jedha. Rakkanne bar. Dubbachuuf ta'a ilmi namaa waan baay'ee siin jedha. Gaafati waaqayyoodhaaf jettee gadi jettee deemtus gaa raatuudha siin jedha. Gaafati lallabdu immoo maraatuudha siin jedha jechuudha namni. Kanaafiyyuu ati mi'a lolaasa kan waaqayyo sanaan jabeessitee dirqama maal ta'uudhaa qabda ree? Hidhachuudhaa qabda. Wanta si gufachiisu baay'eetu jira. Wanta si kuffisu baay'eetu jira. Wanta kiyyoo sitti ta'u baay'eetu jira. Yerooti waaqayyotti of kuttee waaqayyo wajjin jiraachuu jalqabdu gadiinni immoo kallattii yerooti waaqayyotti dhiyaattu seexannis akkasumas itti dhiyaachaa deemti. Akka maal taatuuf beektaa? Si balleessuudhaaf jecha. Booddeetti si deebisuudhaaf jecha. Akkati waan qajeelaaf gaariin hojjenneedhaaf jecha. Namni baay'ee biyya lakafaa keessa gaafa jiraachaa ture nagaa wayii qaba ture. Garuu gaafa mana waaqayyoo dhufu yookaan waaqayyotti dhiyaatee immoo waaqayyo wajjin jiraachuu gaafa dhufu qorumsa baay'ee itti baay'ata. Mee fakkeenyaaf fudhadhaa ilaalaa. Tarii namoonni biyya lafaa keessa jireenya keessan gootanii turtan akka barbaaddanitti utaalaa akka barbaaddanitti akka fedhii foon keessan isin godhe hundumaa raawwachaa kan turtan mee ofii keessan of madaalaa ilaalaa. Gaafa biyya lafaa keessa jirtanii nagaa wayii qabdu hin turre. Gaafa gara waaqayyoo dhuftanii immoo qorumsi isin ittiin baay'anne, rakkoon isin ittiin baay'anne, dhiphuun isin ittiin baay'anne. Wangeela kan biraan isin hin barbaachisu isin mataan keessan wangeela. Ofii keessan iyyuu jechuudha. Isin mataan keessan wangeela. Ofii keessan irraatii jireenya keessan irraatii dubbii sagalee waaqayyoo seeraan barachuu ni dandeessu. Yoo maal qabaattan hubannaa yoo qabaattan. Qalbii hubatu, sammuu hubatu yoo qabaattan. Dhuguma biyya lafaa keessa yeroo turtanitti gammaddee jiraataa turteetta. Garuu gammachuun sun maal siree beektu ijoollee waaqayyoo. Gammachuu sunutti gammachuu biyya lafaa keessa qofatti ittiin gammaddu malee jireenya bara baraa sana keessatti amma xumuraatti kan ittiin gammaddee jiraatu miti. Ati dhuguma biyya lafaa keessaa gammachuu ishee yeroodhaaf gammachuu ishee amma yeroof mul'attee baddu sana dhiiftee kan gara mana waaqayyootti deebite dhuguma ati carroomteetta. Dhuguma ati waaqayyoodhaaf nama kaadhimamtedha. Dhuguma ati waaqayyoodhaaf michuu yookaan mucaa waaqayyoo jedhamtee kan mana isaatti deebitedha. Dhuguma ati gammachuu guddaadha kan itti qabdu. Jireenya ishee biyya lafaa irratti gammadan kana tuffattee kan mana waaqayyootti deebite kun ati.
dhugumatti waaqayyo siin si jaallateeti. Dhugumatti waaqayyoon jaallatteeti kan mana waaqayyotti deebite. Alaala agartanii namni baay'een gammachuu biyya lafaa qofa barbaaduudhaaf eenyurraati adda ba'aa jira? Kiristoos irraa adda ba'aa jira. Ati garuu gammachuu isa biyya lafaa keessatti sana qabdu sana dhiistee maal gooteetta? Gara mana waaqayyotti dhufteetta. Manni waaqayyoo ijoollee waaqayyoo. Mana waaqayyoo keessa gaafa jiraattanii foonni keessan dhiphachuu dandeessi bara. Foonni keessan rakkachuu dandeessi. Garuu lubbuun keessan gammachuu guddaa qabdi. Garuu lubbuun keessan boqonnaa guddaa qabdi. Kanaaf nuti kiristaanonni immoo kan nuti jiraannu jireenya foonii osoo hin taane jireenya hafuuraati. Kan nuti jiraannu jireenya foonii osoo hin taane jireenya lubbuun keenya boqonnaa yookaan jireenya bara baraa sana keessa akka argattuuf hirmaattummaa maaddii waaqayyo akka taatuudhaafidha nuti jireenya nuti jiraannu ijoollee waaqayyo. Kanaafiyyuu anaaf isin egaa jireenya durasiin dhufee beekakoon qabdu yoon dadhabee kufee si qofa garuu